Taphni liigii kilaboota kubbaa miilaa yeroo gannaa qopheessummaa bulchiinsa dargaggoo fi ispoortii araddaa duwwaa 8 gaggeeffamaa ture bakka jilli kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jooriin durfamu argamanitti goolabame. Sagantaa goolabbii kanarratti kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Joor argamuun deeggartootaa fi taphattootaaf ergaa dabarsaniin laga harreen maqaa gaarii kabajaa ittiin beekamtu qabaachuu isii beekuun nurra jira ja'an. Kantiibaa Kadir tapha dorgommii kubbaa miilaa keessatti mo'uu fi mo'amuu kan jiru ta'uu beekuu akka qabanis ibsanii jiran. Taphni liigii kilabootaa kun bara baraan gaggeeffamuun kan barbaachisu ta'uu fi taphattoota kana jidduu warra ciccimoo baasuun gara kilabootaa fiduun carraaqaa kan jiran ta'uu ibsanii jiran. Kantiibaa Kadir deeggartoonni amala gaarii qabaachuu akka qabanis ergaa isaanii dhaamanii jiran. Taphni jila kantiibaatiin eegalame kanaan diviiziyoona baatiin gareen ganda leencaa diviiziyoona aatiin gareen lagaarree morkottoota isaanii injifachuun milkaa'anii jiran. Diviiziyoona baatiin taphni darbii lagaarree guggubaa fi ganda leencaa jidduutti tapha cimaa gaggeeffameen gareen ganda leencaa rukuttaa adabbii daqiiqaa 25 irratti argatanii sirnaan itti fayyadamuun rukuttaa taphataan lakkoofsa 29 saalaan rukuteen goolii takkaa fi duwwaan garee guggubaa injifachuun garee abbaa waancaa bara kanaa ta'uu danda'ee jira. Tapha diviiziyoona aatiin garee laga harree goolii 2 fi takkaan garee ganda qoree injifachuun abbaa waancaa bara kanaa ta'ee milkaa'ee jira. Komii hawaasa biraa ka'aa ture baay'ina deeggartootaa fi ga'umsa taphattootaa kan millate kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Joor dirree kubbaa miilaa misoomsuun manni achi keessa jiru akka ka'uu fi dirreen kubbaa miilaa citaan magariisni akka isaaniif afamu waadaa galanii jiran. Komishinar Firaa'ol Bulchaa saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin kilaboota darbii laga harree garee guggubaa fi ganda leencaa keessa taphattoota ciccimoo filuun garee cimaa tokko kan araddaa duwwaa 8 bakka buutu kan ijaaran ta'uus ibsanii jiran. Dhuma sagantaa kanarratti xalayaan ragaa fi badhaasonni garaagaraa gareelee sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaa ba'an diviiziyoona diirraa hanga aatti kan jiraniif dabareedhaan kennamee jira.